Bareedduu tiyya. Deemna guddadhu. Seeni mana. Seeni gana. Hidhaa ganaa irraan baane gana dubbee. Iiti gateessi. Gattaa ila. Saffaasaffee. Ani bar Liina. Way. Liina! Yeey! Ni taayi gata. Taayi as garagalii taayi. Sifinneen dhimma mana hidhaa daagaa. Jaaladdaa jettee miraafu? Ganaa ni jaalatta gaa mana kana teessee. Ganaa jaalatta gaa. Sifinnee mana kanaa. Maali bakka meera bakka Liina gataa. Maali bakka waan kana gootee miti. Maallaqa gaa. Jaalata duba nama godhamu namatti bata. Jaaladde. Na qobalchiistii numaatu. Numaanatti utaalchi saree fuchitti. Akka obboleettiin jechuun san dubbadhu hamma. Maallaqaan kanneen fi ettee miisiidha. Maallaqa fudhatee gootee maaliif jaaladdeettee? Maallaqa naan kennan jaaladde. Kijiba ammas kijiba Liina jalaan baatu mana Liinaa jirta. Amma kana hiyyaa Ansibiraa hin deema. Ani hin deema. Naafisi waliin nudhisee deema ganaa. Isin lamaanii mana hojjetaa Abdallaa taatu haala baaste. Naafisi ganaa agarteemi. Akka isaati isa jaalate sani wal jaalata amma. Akka inni muka kanaan natumu ture san garteemi. Ija ol qabaddu laali gadi hin jiini. Isin afaan nagaatti haasee. Afaan nagaatti naasa. Ati haqa keessaa baasuu deemnaa miti. Tanaaqa maal keessaa baas? Maal naan jette obboleettite? Ayyoo. Atis akkas ta'uu fee taa'ee jette. Baasii gootu gaa dhuftee ammayii. Kanaafuu ati maallaqaan kafalee fi naan jette. Eeywa maallaqa guddaan kannee fi'atte. Maallaqaaf immoo ati maallaqaaf badii dila sana daleeyde moo jaalala akkuma rabbiisanii laal kijiba Liinaa Eeywa an wanta kaasii yookiin ammoo asittiin sijjeessa laalan akka Abdallaan hidhee natumuu ture san gartee dabalallaaleen gaa. Akkasii maallaqa naa hafadhata kan jiru jaaladde kan itti godhe. Angisuma jaaladde attu kana dhukkuma nakkaasii. Eessa beekteessa? Maal wal beektan ansiiwu takkaa agareen beeku. Isa beektaan jeebar. Obboleettii yaa wal barsiiseen isaa walleenu. Gaafa isa mana hidhaa geessisan geessee si garsiiste. Geeleesii turte maal walii qabda dura ta'e. Intal dubbadhu hamaa dachi gasu duuddo. Nama tuffattiin isaa wal miyyoon. Eenyu maqaan keeti? Ayyaantu. Ayyaana si yaada orgu. Waan namni ayyaaneessu san si yaada orgu. Higa. Amma immoo ganaa agartee. Haqa himi. Ati amma waan takkasiimu karaa mana keetii. Dhaab dhugaa keessa mana deema akka walitti isin dhiisu. Fideemi akka walitti isin dhiisu tas gabaatee. Haqa himi gaa. Karaa mana keetii. Hai haqa naa himsiisa hai. Uleen himsiisa. Hin deemu. Afaaniin hin himsiisu akka isii hidheetiin gartee. Allaa ati bishaan taljii gartee. An deemee fin tumtu. San isii raphee isii himsiisa. Ina an deemee fin tumtu warra birattis tumuun madeendita maaliif jennaan badiisiiti. Eeywa badiisiiti. Osoon badii ergu. Yoo nan akka qullaa takka takkatti irraa yaasee taljii si laphee kanaan hin cafayne anuu namaa miti. Yee. Akkasii gaa. Entan. Gaafa dhugaayyee amma dhugaa. Tabiyya gubde nama meeqa amma yaadni biraan dhufee amma dura nama meeqa akkas goote nama meeqa sirriitti goote. Nama sadii. Maamadii taatu. Eenyu fa'a. Maa goota Aliis. Maaliif goota waan akkana haasa deemuu jaallatteeti. Jaalala gisee tokko jibdee bara maasa asii sadeenu yoo jaalatte gaa Abdallaas ni jaalatte jara kaanis yoo jaalatte gaa tun kasaaraadha Toofiqootu kana hunda goosisu jira amma dhuga feetaami Toofiqoon osoo as dhufee Abdallaa laalu jiru osoo ana dhukkubdu dhufee na laalu jiru aramiyyoo tana fuudhee mana san geessee gisee ulaanu raabanuu didee nuuf fiige san anamma isa galteemi osoo nama itti tumee itti dirsiisee waan goone saayiba keetiimi dhugaa keessaa hin baasan akka bata. Eeywa waan iramiyyoo tanan bakka nuti arra barbaadaa olle as jirti mucaa diimaa saayiba keessanii sanii asiin kutee achiin ganda sanii kutee nuunjaan san garteemi san hunda Toofiqoo gaafadhu. Isaan gaafadha san harka keessaa qabaatu danda'a garuu Toofiqoo waan akkanaa ni seena jennee gaafateetiin barbaadee ilma namaa qaamaa hin beeku waan ta'eef. Nama jaaladhu malee amanii jira dhageessee. Si. Saniifuu. Si. Toofiqoo waan deemuuniif gaafadhu miyyoo tana. Toofiqoo maaliif fuudhee si geesse? Waan fedheef na fide. Waan fedheef na fide. Yaa mujrimni khayarraa jira naa miti ansi. Narraa ijoollii tatammaan tana. Sirraanii hugaa ganaan kanaan si qaxaqqatu deema kan gaqqadama sanitti. Ni loon taasi? Waan inni si geessee addanaa baas gaabii. Waan fedheef na geesse. Waan fedheef si geesse ayyee akka jaarsa namaa waa gootee. Osuma bira ta'e eenyutu waan hin dalagin. Eeywa bar shakkii qabdi. Pooliina. Akkasitti hidhaa gattee. Wallaahi si biraa deema naa inni nana mala si dolu. Wallaahi akka waan si barbaachisu godhanii. Ayi narraa yoo ta'u masu lafaa ta'e. Intal sirraanii afaan kee olii qabatu. Hidhaa irra deem bakka kanaan na arsiti. Taasiin qaqqabachuu jira ammaan tana dhiiraan na bira jira jee dhiira bira waa sun godhu jeeti. Ayi narraa. Sirraanii hubbaa. Amma bara harka namaa jirta. Qashtii. Ooluu fuula akka sirraa ture. Akka tintiibsi hunda godhee harka namaa jiru dhaggeeffadhu afaan turaa qabamtee mi? Bareedu qabamtee tas gabboo.
foon lukkuu hunda godheetiin xibsii laal waan lubbuun siisii feete gartee kami san hunda godhee asitti isin nyaachisa. Isin hayaata mucaa kiyyaa hunda dammartee bakka. Jalaan akka Abdallaa godhisan sii godhu. Maal jettenumaa taayyaa miyyoo siin kakkabaju jira ammoo. Oh wallahi. Taay beekaatiin sibiisu jira. Dalaaka biyyaa biyyaa sibiisu jira ammoo. Ammiyyoo sana ammoo afansii kana walitti si jira. Summaan fayyaa ni qabdi biin qabdu duraa. Fayyaa qabdi baalagummaatti jira malee. Intal. Hayi. Numaatu ajaa'iba qabdii wuyi. Miyyo. Dubbadhu haa khalaas. Tabii fitte. Biyya guddaa waliin fixee bari hiikachu jirtii qabee. Meeqa murattee maallaqa? Amma dhugaa takkitti obboleettiitti yoo meeqa si kan takkatuma san naa himi khalaas. Obboleettiin ta'e waan kana Bakka isin jirtu naa himi khalaas ammaas. Gootanii mi wajjin bakka isin jirtu natti himi. Toofi kono Isin meeqa sideetiin gartee sibiisa waliin. Toofi kono meeqa muratta ta'eeti beeyne silaa waan itti jirtu biyya gubu jirta. Toofi kono meeqa muratte? Oljii dubbadhu haa. Meeqa muratte? Jaboo kana liiratu taala. Doolaara 300 fudhate. Ati hore. Isin jaalala kan ni ta'e. Kan jaalatee natti godhe. Akkasi. Isin toofi qabi Inni si awwaaluuf jee doolaara 300 fudhate? Akkasi. Toofi kono Adamma toofi koon dhiisu gaamma ganaas booda. Toofi koo garteemi waan kan hunda godhee isan dhiisuan. Ammoo ati gana qaama nagayaatiin garteemi yoo na sodaatella dhugaamsisi mamma gadiin ba'a. Garuu ammoo hangumaatti jirtuun akka karadha malee isin dhiisuun deeman gaafa. Jaaboo osoo Gaafadhu. na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Amma kophaan jira. Dhageeffadhu. Naamsi qofaa mira. Akka himtamuun hin tolma. Natti himtamuun hin tolmaati. Waan namatti Ati maallaqa meeqa fudhatte kana maa himuu si arga? waan namatti kan jirtu. Waa takka fudhanne. Ati garuu karoorri kee maaliti? Waan fedhe. Taa'ee immoo liinaan si yaama dhalaa akkasiin si yaama ansin tokko feedaa iyyaa Maal feeta tamma dhala? gabaatee deemta. Maal feeta tamma dhala? Uummata akka sirraa fedhu badii dalayti sunoo. Maal dalayti kana hunda? Waan irraa Ganaa watti ni deebitaa? Waan narraa feesuni gara liinaa hayaata sii dammaruu ta'ani. Liinaa wee taa'ee jireenya fitta deessu deemta. Wallahi atta kanaan ajjeesanii bar liinaa. Eenyu? Way. Liinaa! Yeey! Ni katta isin numa ammaas intalti maddaati uber intalumatan akkamitti kan dadhabne. Galakkis intal gurbaa. Galakkis askan. Liinaa darbe Gattaa hin dhagayaan. Gattaa intal. Muka Kofi kanaan yaala miidhas akkasitti dadhabsitii yaala gattaa. inni Reefuun Ayyoo gaggabsa kan gara dhiise ammaas. Miyyoo gattaa. Way miyyoo natti diddii usma intal na galakkisi gattaa kan talti kan feetisa. Way ajaa'ibuma qabdi gattaa. Gattaa mees rafu. Askan. Sirba baala keedaawu. Ajoo ituun tun. Kabiyya fitu jirte daataa akkasii tana nagooma nama biraarraa didi dhiqachu jirra malee. Fuudhi mana san mana dala mana san na ina ichi geessi mana san naa geessi hottu. Taayichi. Ulaa cufii hottu Halas. baala geessaa dhamtutti qoonqoo ittiin kannu bishaan ittiin kannu haa jiraattu akkasitti. Akkasii daawwattoota keenya adawwiin gantuu fi hattuu fi wannummaan hundinuu irra qabamtee jirti. Nama tokkoo ta'e ammoo obboleettiitii yaatu hafe nama lama qabne nama shakkine jechuudha ofii qoonqalees dhufu jira deengaddaas dhufu jira dhiyoo sana hunda mana kiyya kana dhufu jira jechuudha dhufee na gaafachuu jira Abdallaan akkam ta'e jeen na gaafachuu jira isii fuudhee irra mana meeqa saaticha keessan sanii kuteenii Angizaan isii agaruu irraa natti utaaltee numaa ol kaatee jechuudha. Ana ajaa'ibuma natti taatee. Anu deema usinee ofii koo komachuu qofa osoo hin taane afaan isarraa si fidee afaan isarraa barta. San dirqama. Akka garaan keetti itti hin hammaanne. Maamad Toofiq mana kiyyan fidin. Yaa miti gaafadhu mana kiyya finnaan ammuqaanin isa babbasheessa. Laa irraa barta qaalina jaljalaa miti. Laa isan dhiisu anarra. Irraa barta. Irraa baru na duubatti irraa barii na kottu. Bakka naa si gaafata. Yoo akkas taate mana inni kana hunda akkami kana hunda na dalage inni badii kana dilatan hunda osoo quba qabu mana kana osoo halkanii guyyaa dhufu jiru. Viidiyoo irraa si mareetiin si fidee yookaan gallakifnaan ni agarta yookaan isuma si fidee si agarsiisa. Ismaatu kanatti ayaata kiyya na dammaru jiru. Amma isiniiti namni qabame tokko shariika wajjin qabamee wajjin uguramuu fedha. Namni bara badii qophaan hin fedhu. Dhuga qophaan hin fedhu. Saniifi inni doolaa dhibba sadii maal fudhateetti beekaa maallaqa haana laalanii fi haana dhiisanirraa laaffisanii fi malee maallaqa anti dubbiin Toofiqoon ulaa nutti ulaarra natti utaaluu saasaniitu akka wajjalka keessaa qabu na beeksisa. Saniifuu garuu shakkuu qofa osoo hin taane wanta gaafatanii baruudha. Qoratanii baruudha. Qorannee irra keenya malee akkanumatti isaas hin qomannu jechiisii fudhannee maaliif jennaan isin shariika wajjin qabamtu wajjin hidhamtu. Namni mana hidhattee kophaa hidhame tokko bar nama badii dalagee dhufee hojii hidhamu ni fedha. Dhugaadhee. Yeroodhaaf jechuudha. Akkasii kijiba irra kaa'uu dandeessi. Akkasii. Nama keessa maatiitti gaza. Ati isaatti barbaadda?
Akkasaa ta'uu barbaadda. Akkasaatti barbaadde mammaa rooree isaa wanni ketti akkasiin nyaatee gabaaf deemas duumaa yoo akkasaa ta'uu barbaadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu isiniin jechaa salantaan teenya tanoonni irraa katee lagaa fi gara qaxxamurtee bakka jirtu hundatti isin harkabdi isin jenna. Har'a gaafannis maal qabatee nu dhufee jechuu keessan akkuma beessa jalqabarra isin kaa'e agartanii jirtanii faayoo dubbii dheertullee hin danda'u irra gabaabseetu maal isin hima. Faayoo jechuudha obboleettii Liinaa tan Abdallaa gaaf kaan hiitee sana. Sani silkiin isii irra naa buutee jirti. Itti dawwalee maaliin ja'anii maaliif jira kana akkana goote maal harkattaa gisee kanatti sirii goote duraanis hiitee deemtee namni takkanii dogoggortee inni bira si kunne ilmi namaa lama dogoggoruun hin jiru maaliif akkana goote jennaani jeenitiin irra bilbila kanarratti deebisaa isin naatii jirtu walumaan kan dhaggeeffannu taati hangaan gama isitti isin bilbilee wajjin dhaggeeffannu takkatti hangaan waan ta'uudhaan isin jaa akkasii daawwattoota keenya unoo irra bilbiluutti hin jira. Nafaana tura hanga dhuma viidiyoo keenya akkam du'aa hojjetanii isin jira. Yoo isin bakka jirtu natti himuu diddee yoo afaan tolaa haasofte. Aloo? Salaamu alaikum. Akkami? Faayoo dhaami? Ana Muhammad Ibar. Akkamiin ma jirta? Maali eessa jirta? Bakka jirtu hime? Bakka jirtu natti himin jee? Waan inni hin fedhuree suma gaa sumaan bakka ati jirtu barbaadama. Akkam? Ati wanni ati daleeti sun sirruma? Wanni dalagaa jirtu sirruma? Akkasii miti bara akkami jechuun bultii namaa kana jirtu yoo dhaabbatte hoo? Akkam godhutaa? Akkasii miti takka dogoggorte lammaffaa dogoggoruun kun akkami jechuun atiis ilma namaatiimi. Maalin goone? Ilaa sababuma obboleettii ta'anii fuudhee dhiisuu qabdaa barra. Namni obboleettii ta'e fuudhe jechuun obboleessa ta'e jechuudha. Ati garuu ilma dhiiraati wajjin dhalattee hin jirtu. Faaya yookiin waan akkanaa kana daleegaati dhiise namni tokko akka beekotaa hojii jiraatu feetee isiin jaalattee hojii jiraatti waan is hidhaatee isiitee ati immoo kana jidduu maaltu si galche bultii namaa kana jidduu silaa bakka jirtu natti himtee suutoo dhufee si wajjin haasa'e irra wayye sila. Liina reegee korraa bada keessatti kun namaa miti gowwaadha. Akkam jaartakkasii kan nuti Hakam ati si filaafi ati nama isin jaalatte qoyi. Aboo jaalatte kan naman goosna reegee kan dhiiraan dhiiraa kan narra dawwalte. Amma ati gabaabdutti ni dhagee yoo